Yeroo tokko tokko jechi afaan nama tokko bee akka ibiddaa bobee biyya guutuu ni gubam. Yeroo tokko tokko ammoo jechi akka tasaa dubbatame fakkaatu akka arrabsoo sabaatti ni hiikamam. Har'a viidiyoo kana keessatti jecha tokko nama tokkoo fi gaaffii cimaa miidiyaa addunyaa BBC akkaataatti kee akkaataatti deebifame isiniif dhiyeessinam. Pastor Enoch maqaa guyyaa muraasa keessatti miidiyaa hawaasaa guutem namni tokko dhugaa dubbateera jedham, namni biraan ammoo saba arrabseera jedham. Garuu gaaffii guddaan tokko jiram, dhugaan jiru maalim? Jechi salaalee biyya falfalaa jedhu akkamitti gara dhakaa guddaatti jijjiirame? Jechi sun kan amantaa ture moo kan sabaa turem? Yookaan miidiyaan jecha sana bifa biraatiin hiikem akka waan biraatti ummataaf dhiyeesse? Namni baay'een osoon dhageen murteessanim, namoonni muraasni dhagaanii gaddanim, namoonni biraan immoo callisanii ilaalanim. Garuu yeroo murteessaa tokko irratti gaaffii uummanni hedduun qalbii isaanii keessaa qabatanii turanim sagalee addunyaatiin ka'em. BBC'n Pastor Enoch affeerem gaaffii salphaa hin turrem. Gaaffiin sun amantaa sabaa fi miira uummataa keessa seenem. BBC'n akkana jedhee gaafatem, deebii keessan keessatti salaalee biyya falfalaa jettanim kun manneen amantaa garaagaraa keessatti of ibsuufim badii kanaa olii kaasu fokkaatam yaada kanaan walii galtu jedhem. Yeroo gaaffiin sun kee deebiin Pastor Enoch namoota baay'ee ajaa'ibem gonkumaa jedhanim. Sadarkaa kana goon isaa na ajaa'ibeeram. Inni kun kan amantaa miti kan sabaatti jijjiiramem. Ani aasaa saba xureessuuf yaadee hin dubbannem. Ani hojii akkana bakka tokko irratti mul'atu ibsuufan dubbadhem. Garuu jecha isaa keessatti wanta tokko ifatti dhaga'amee jiram. Yoo dhalattoota bakkichaa gaddisiiseera ta'e ammallee dhiifama nan gaafadham. Deebiin sun namoota muraasa tasgabbeesseeram. Garuu namoota biraaf gaaffiin itti fufem. BBC'n ammas gaafatem, amma ajandaa taataniittum namoonni maal siin jedhanim? Pastor Enoch akkana jedhanim, namoonni na beekan baay'een isaanii naaf gaddanim. Sababni isaas miidiyaan waan dabarsem kan kiyya akka hin taane waan beekaniifim. Namoonni viidiyoodhaan deebii akkan kennu na gaafatanim, anis nan taasisem. Achi booddee jecha baay'ee nama tuqu tokko dabalanim, nama karaa keessan na dhagoon immoo ani uummata Itoophiyaa maram, addatti uummata Oromoo bal'am akkamiin akkan kabajuuf jaalladhum, tajaajila kiyya hordoftoonni ni beekum. Garuu deebiin isaa kana caalaatti nama rakkisum, kan nama yaachisum jecha dhumaa isaa turem. Namni sanyii amaa facaasaaf yaadem, ani garuu qajeelummaan hubachuunim sanyii amaa kana nan buqqisam. Namoota jecha kootiin gaddan hundaafim gadda onneerraa maddeen dhiifama guddaa nan gaafadham. Amma asitti viidiyoo kana daawwachaa jirta yoo ta'e of gaafadhum. Jecha tokko qofaanii nama murteessuun sirriidha yookaan osoo dhagaanii booda murteessu wayyam? Jecha tokko akka biddaatti boba'em miidiyaan akka bobbeetti dabaluun dhugaa caalaa soba facaaseera moo? Yookaan namni dubbate sirriitti of ibsuu hin dandeenye? Viidiyoo kana kaayyoon isaa tokko qofam, namni osoo hin murteessin dura akka dhaga'um, namni osoo hin arrabsin dura akka hubatum, namni osoo hin faarsin dura akka of gaafatum. Amma yaadni harka kee keessa jiram. Deebiin Pastor Enoch kun si quubsam moo gaaffii biraa siif uumem? Yaada kee koomentii irratti barreessim. Viidiyoo kana sheer godhim, namoonni biroonis akka dhaga'anim. Dhugaan yeroo hundaa dhaga'amuun isaa barbaachisaadham. Galatoomam. Yeroo tokko tokko jechi afaan nama tokko bee akka ibiddaa bobee biyya guutuu ni gubam. Yeroo tokko tokko ammoo jechi akka tasaa dubbatame fakkaatu akka arrabsoo sabaatti ni hiikamam. Har'a viidiyoo kana keessatti jecha tokko nama tokkoo fi gaaffii cimaa miidiyaa addunyaa BBC akkaataatti kee akkaataatti deebifame isiniif dhiyeessinam. Pastor Enoch maqaa guyyaa muraasa keessatti miidiyaa hawaasaa guutem namni tokko dhugaa dubbateera jedham, namni biraan ammoo saba arrabseera jedham. Garuu gaaffii guddaan tokko jiram, dhugaan jiru maalim? Jechi salaalee biyya falfalaa jedhu akkamitti gara dhakaa guddaatti jijjiirame?